Yaa kiristaanotaa yerichi gaheera dammaqaa bineensichi as ba'uuf siidaan isaas dhaabbatee fi jira. Nan beekaa baay'oliin keessan akkuma koo addunyaan kun har'ammoo maal qabattee as baatii maaltu dhaga'ama jettanii gurra keessan qeensaa ooltu. Haa ta'uutii har'a kanan gurra isin buusuu fi baay'ee kan itti gammaddan kiristaanonni deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dura mallattoowwan ta'an keessaa tokko karaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii addunyaa keenya irratti waan ta'edha. Bineensi inni duraa leenca hin fakkaata. Akka koochoo joobiraas koochoo qaba. Utuu ani ilaaluus koochoowwan isaa irraa buqqifaman. Bineensichis lafa ol kaafamee akka namaatti miila lamaan hin dhaabbachiifame. Qalbiin namaas hin kennameef jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 2 irratti ammoo ergamaa Yohaannis akkas jechuudhaan waan arge kana dubbata. Bineensi ani arge qeerransa hin fakkaata ture. Miilli isaa akka miila amaaketaati. Afaan isaas akka afaan leencaati. Bineensi akka jawweessuunis humna isaa teessoo isaa aboo isaa isa guddaas bineensichaaf hin kenne jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 2. Mallattoo fi taateen ta'e kun immoo ija uummata addunyaa fuulduratti kan dhaabbate yommuu ta'u, namoonni addunyaarra jiran garuu dhoksaa kana akka hin barreef iji isaanii haguugamee jira. Har'a dhoksaa kanan isin biraan ga'a. Daawwattoota keenya viidiyoo kana yeroo jalqabdan VPN keessan yookaan piisfoonii banuudhaan viidiyoo keenya taphachiisuudhaan chaanaalee Kiristiyaan Miidiyaa jajjabeessaa deeggaraa isiniin jecha gara qophii koottiin isin dabarsa. Har'a addunyaan yeroo dhiphisaa fi baay'ee yaaddessaatti seenaa jiraachuu isheen isinii qooda. Kiristiyaanotaaf ammoo yeroo gammachiisaan dhufaa jira. Sababni isaa wantoonni ta'anii fi addunyaa dhiphisaa jiran hunduu ergama dukkanaa bineensa bara dhumaa sana da'uufidha. Waan ta'eef maarree gammachuun kiristaanotaa maali yoo jettan Masiihiin keenya Yesuus Kiristoos yeroon inni deebi'ee dhufu ga'uu isaatii fi gara fayyisaa keenya adeemuu keenyadha. Yeroon kun yeroo itti qulqulloonni wayyaa isaa miiccatanii fi qulqulleeffatanii Masiihii isaanii eeggataa jiran itti butamaa jiran yoo ta'u, dachee kanarratti yeroo itti bineensi addunyaa kana seerratu sun galaana yookaan saba bal'aa keessaa as ba'uuf jiruttidha. Daawwattoota keenya har'a siidaa bineensichaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii magaalaa Ameerikaa Niiyork balbalarra dhaabbatee jiruu fi ergama nagaa eegsisu jedhamee siidicha irratti jecha barreeffamee ibsa bineensichaa macaafa qulqulluu wajjin wal bukkee qabuudhaan isiniif qoonna. Dhuguman isiniin jedha. Ergaa kana kan dhageessan hundumtuu yoo xinnaatee nama 10f nama 20f sheer gochuudhaan biraan gahaa amantootas dammaqsa. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u saala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuudhaan akkasumas like gochuudhaan yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa keessatti nuuf barreessu hin dagatina. Share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan baasiniin jecha karaa fuula weebsaayitii keenyaa odeeffannoowwan kiristiyaanaa dabalataa barreeffamaa afaan beektan afaan oromootiin akka isin naqqabuuf koomentii jalqabaarra liinkii isinii keenya jiru sana gadi tuquun achiinis maatii taasiniin jenna. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjiin hadabarru. Tibbana addunyaa fi miidiyaalee gurguddaa irratti waca kan kaasaa jiru magaalaa biyya Ameerikaa Niiyork waajjira guddicha Yuunaayitid Neeshin yookaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii balbala irratti taatee ta'edha. Bineensi suuraa isaa argitan kun afaan banee bineensa haaree jiru fakkeeffamee qalama hedduudhaan faayamee akkasumas koochoon hojjetamee fi waajjira muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii balbala irratti eebbifameedha. Waggoota kumaatamaan dura fakkiin bineensaa kun macaafa qulqulluu keessatti raajummaan mul'atee dhoksaan isaas caqafameera. Kun kanaan ta'etu jiru Itoophiyaa magaalaa Finfinnee
waajjira gamtaa Awurooppaa fuulduratti mootummaa Itoophiyaa duraanitiin beekamtiin kennamee fi siidaan jawwee karaa qarqaratti akka ijaaramee turee fi mata duree ijoo ta'ee akka ture ni yaadatama. Jaallattoonni jawwichaa jawwee isaanii wajjin caccabanii hafaniiru. Yesuus injifatee darbeera. Ergama Habtaamuu Biyaazen waa'ee suuraa bineensaa waajjira dhaabbata mootummoota gamtoomanii balbala irratti ijaarame kana macaafa qulqulluu caqasuudhaan akkas jechuudhaan ibsan. Bineensi kun bineensa qeerransa fakkaatuu fi afaan leencaa qabu akkasumas koochoo qabu yoo ta'u miilli isaa ammoo akka miilla amaaketaa hin fakkaata. Kaayyoo fi sababni ijaarama siidaa bineensa kanaas kiristaanotaaf deebii kennuu fi mormituu Kiristoos isa dhufaa jiru sanaafis qaraa qulqulleessuufidha. Macaafa qulqulluu keessatti waggoota 1000 dura Daani'eel macaafa raajummaa isaa boqonnaa 7 keessatti akka argee fi isa barreesse keessatti bineensi inni jalqabaa argee bineensa fuulli isaa leenca fakkaatu koochoo qabu akka argee ni hima. Daani'eel 7:1 irratti akkana jedha. Bara Beelshaazaar mootiin Baabiloon waggaa duraa keessa Daani'eel siree isaa irraa ciisee utuu jiru abjuu arge. Mul'annis mataa isaa keessa hin dhufe. Kana booddees abjuu sana caafee mataa isaa himuutti ka'e. Daani'eel itti fufee kunoo qilleensonni bantii waaqa jalaa goolee arfanii qilleensaanii galaana isa guddaa raasuu isaanii halkan mul'atan nan arge. Bineensonni gurguddaan sanyii garaagaraa 4 galaana keessaa hin ba'an. Bineensi inni duraa leenca hin fakkaata. Akka koochoo joobiraas koochoo qaba. Utuu ani ilaaluus koochoowwan isaa irraa buqqifaman. Bineensichis lafa ol kaafamee akka namaatti miilla lamaan hin dhaabbachiifame. Qalbiin namaas hin kennameef jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13:2 irratti ammoo ergamaa Yohaannis akkas jechuudhaan waan arge kana dubbata. Bineensi ani arge qeerransa hin fakkaata ture. Miilli isaa akka miilla amaaketaati. Afaan isaas akka afaan leencaati. Bineensi akka jawwee sunis humna isaa teessoo isaa aboo isaa isa guddaas bineensichaaf hin kenne jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13:2. Bineensa waajjira mootummoota gamtoomanii fuulduratti karrarratti ijaarame kanaaf maqaan kenname eegduu nagaa addunyaa maqaa jedhudha. Egaa nagaa addunyaa kana kan eegu bineensa suuraan isaa kaafamee siidaan isaas waajjira dhaabbata mootummoota gamtoomanii balbala irratti hojjetameef kanadha. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii baasetti. Tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 5:3 irratti namoonni nagaadhaa gabiidhaas utuma jedhanii badiisii itti hin yaadamiin akka ciniinsuun dubartii ulfattee dhufuutti isaanirraan hin ga'a. Kana jalaa ba'uunis hin jiruudha. Tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 5:3. Yeroo ammaa kana wanti dachee kanarratti taa'aa oolu waanuma macaafa qulqulluu irraa dubbifannedha. Namoota macaafa qulqulluu dubbifataniif mul'annii fi wanti har'a isiniif gabaasaa jirru kun haaraa hin ta'u. Qophiin kun hundumtuu jala bultii dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti raawwatamanidha. Borumtaasaa Yesuus ni dhufa. Yeroon kun misirroon abbaa cidichaa yookaan abbaa manaa ishee simachuuf ciniinsuun dhiphisaan kana keessa yeroo darbitudha. Waldaan kiristaanaa biyyoota nuti kiristaana jedhanii of waamanii kanneen akka Ameerikaa keessatti illee dhiibamaa ari'atamaa dararamaa jirti. Biyyoota Ameerikaa fi hedduu keessatti sodomummaan cubbuudha jetta taanaan seexanni waaqa miti jetta taanaan ulfa baasuu mormita taanaan gaa'ela saala wal fakkaataa yookaan sodomummaa mormita taanaan qaama saalaa jijjiirachuu mormita taanaan gaaffii tokko malee hidhamta. Kuni itti galma ciniinsuu bineensichaa fi dararama misirroo Yesuus ishee taatee waldaa kiristaanaarraa gahaa jirudha. Gara ergaa keenya ijoo har'aatti yeroo isin deebifnu koochoo siidaa bineensaa fuuldura waajjira mootummoota gamtoomanii dhaabbatee argamu kanarratti qalamni arginu qalama yookaan halluu mallattoo warra sodoomotaa kan ta'ee fi afaan biyya keenyaatti immoo qalama qasta daammanaa jedhamuun kan beekamudha. Halluuwwan amma kana baay'atanii fi boca bineensaa kanarratti argitan kun mallattoo sodoomotaa kan bakka bu'anidha.
Akkasumas halluuwwan kun mana qulqullummaa Yerusaalem keessatti sanyiiwwan Israa'el 12 ibsuuf kan itti fayyadamanidha jedhu beektonni. Bineensi siidaan isaa hojjetameef kun gaafa qaamaan dhufu ani waaqa jecha bakka ulfinaan waaqayyotti waaqeffatamus ni fudhata. Iddoo aarsaa sanas ni ta'a ni xureessas. Bineensichi of tuuluurra darbee wanta namoonni biyya lafaa kun hunduu waaqa jedhanii itti sagadan hundumaa balleessuudhaan akka ofii isaa waaqessan dirqisiisa. Yeroo kana siidaa bineensichaa ijaaruu fi beeksisuun maaliif barbaachise? Yeroo itti dinagdeen addunyaa kufe kanatti, yeroo itti addunyaan jeeqamtee fi amantaa fi siyaasni wal make kanatti, yeroo itti maallaqni addunyaan ittiin bittee gurgurtu guddichi jechuunis doolaarri kufee sirni haaraan bittaaf gurgurtaa dijitaalaa ta'e hojjetamaa jiru kanatti, yeroo itti sirni bulchiinsa addunyaa haaraan ijaaramaa jiru kanatti, New World System jechuudha bineensichi as ba'uuf akka jiru agarsiisuufidha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Kana malees yeroon kun yeroo itti ergamtoonni bineensichaa baay'ina dhala namaa hir'isuu fi sammuu dhala namaa to'achuuf vaaksiinii dabalatee chiipsii yookaan maayikiroochiipsii yookaan lakkoofsa bineensichaa sammuu namaa keessaa fi harka namaa keessaa awwaaluuf tattaafataa itti jiranidha. Akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo gara biyya lafaa dhufee ergamaa Yohaannis dursee dhufuun karaa saaqaa laphee amantootaa Yesuusiin akka simataniif mijeessaa ture. Akkuma kana ergamoonni dukkanaa kun bineensichaaf haala mijeessaa jiru. Waldaan kiristaanaa fi amantoonnoo maalirra jiru? Amantoonni fi waldaan kiristaanaa guutummaan guutuutti dhiibbaa ishee irratti godhamaa jiru kanaan mogoleen ishee laafee yaanni ishee dammaquu mitiitii dhimma biyya lafaa irratti qabamee akka isheen hin dammaqnee fi amantootas hin dammaqsine godhamtee sakaalamtee argina. Maarqos 13:14 irratti Yesuus akkas jedhe. Yesuus itti fufee inni jibbisiisaan iddoo qulqullaa'aa xureessu sun iddoo isaaf hin mallee dhaabbachuun isaa yommuu argitan namni kana dubbisu haa hubatu jedhe. Kana jechuun isaa namni macaafa qulqulluu dubbifatu yeroo waan kana argu akka hubatuu fi dhufaatiin gooftaa balbalarraa akka ga'e beekee akka qophaa'uuf waggoota 2000 har'aatiin dura dubbate. Garuu har'a bineensichi dhufee balbala keenyarraa ga'eera. Dhaloonni keenya utuu macaafa qulqulluu hin dubbifatiin, utuu ittiin dammaqin, utuu ittiin qophaa'inis bineensichi irraan bahee jira. Gooftaa Yesuus taatee biyya Looxitti ta'ee fi haadha manaa Loox yaadadhaa gaafa jedhe yaadannoo sammuu haadha manaa Looxiif taasisaa jechuu barbaadee miti. Taateen bara sanaa ta'an addunyaa irratti deebi'anii ni raawwatamuu sodoomummaan ni hammaataa. Yeroos deebi'ee dhufuun koo akka ga'e beekaa qophaa'aa jechuu barbaadeetudha. Efesoon 5:12-14tti akkas jedha. Wanti bakkeetti baafamu hundinuu ifadha. Kanaaf ati yaa isa raftuu dammaqi. Warra du'an keessaas ka'e Kiristoos siif in ibsaa jedhame. Egaa attamitti akka deddeebitan haleelladhaa ilaalladhaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatina. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedha. Hattuun halkan walakkaa yeroo mana namaa rafanii jiraniitti seentu akka isaan rafanii jiran waan beektuufidha. Abbaan qeechaas utuu dammaqee jiraatee qabeenya isaas ofii isaas ni baraara ture. Amma garuu waldaan kiristaanaas amantoonnis utuu hin dammaqin qophiin yookaan simannaan ergamicha dukkanaa akka as ba'uuf taasifamaa jira. Amantoonni yoo dammaqne ofiis nama biraas ni oolchina. Waldaan kiristaanaa sirriitti dammaquu fi amantoota ishee barumsa bara dhumaa barsiisuu qabdi. Bifa fakkeenya bineensaa isa duraa sanatti lubbuu itti gochuun bineensa isa lammaffaa sanaaf kennamee ture. Kana irraa kan ka'es bifni fakkeenya bineensichaa kun dubbachuuyyuu danda'e. Hammi isaaf hin saganne akka ajjeefamanis hin godhe. Bineensichi namni hundinuu xinnaan guddaan sooressi hiyyeessi birmaduun garbis harka mirgaa irratti yookiis adda isaa irratti gubaa akka qabaatu hin gochisiisa. Mul'ata Yohaannis 13:15-16. Bineensi inni duraa leenca hin fakkaata. Akka joobiraas koochoo qaba. Utuu ani ilaaluus koochoowwan isaa irraa buqqifaman. Bineensichis lafa ol kaafamee akka namaatti miilla lamaan hin dhaabbachiifame. Qalbiin namaas hin kennameef jedha. Macaafa raajicha Daani'el 7:4.
Egaa amantoonni sagalee kana dhagaa jirtan yerichi ga'eeraa dammaqaa. Waldaan kiristaanaas akkasuma geggeessitoonni waldaa kiristaanaa amantoonni akkasuma dhaabbileen kiristaanaa martinuu dhufaatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ga'e hubachuudhaan gara gooftaatti akka deebitan akka dammaqxan miilla keessaniin jabaattanii akka dhaabbattan mudhii keessanis sabbata amantiitiin akka hidhattanii fi wayaa keessanis hafuuraas qulqullummaadhaan akka dhiqattan akka miiccatan misirroo keessan yookaan masihii keessan Yesuus Kiristoos isa deebi'ee isiniif dhufu sanaaf qophooftanii akka eegdan isinan yaadachiisa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 16 inni dhufu sun wanti kun hundinuu waldoota kiristaanaa akka ga'uuf ani Yesuus ergamaa koo ergee isiniif dhugaa baasiseera. Ani hidda Daawit sanyii isaatis ani bakkalcha barii isa calaqqisaadhaa hin jedha. Hafuurichii fi misirrottiin koottu hin jedhuun namni kana dhaga'us koottu haa jedhu. Namni dheebotee haa dhufu, namni bishaan barbaadus utuu gatii hin baasiin bishaan jireenya kennuu haa fudhatu. Maranatha. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristaan miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan oromootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.